osoo kootu galii maxbaqa madaamii kana dhiisii kootu galii biyyatti hojjettu mootummaa taataa 15,000 irraa hanga 20,000 taatu sii kafallaa osoo naan jedhanii himboo maxbaqa madaamii keessa himboo tanuma tana dalagee namitti tiyyatti yoo fide 60 irraa hanga 70 arganna jechuudha ji'a takkittitti. Mallaqa jiidhaa kana ibaafna jechuudha. Jiidhaa kana laxlaxlaxlaxlaxlaxlaxla. Ati maraata dhamoo ka biyya galteetiin 15,000 fi 20,000 eeggattu. Sila san Bakka madam qimamochanii sammuun ishii waa'ee birrii malee waa'ee jireenyaa yaaduu dhiisee jira jechuudha. Dhugumatti gola madaamii keessa ta'anii waa'ee birrii yoo yaadanii jireenyi fuula namaa duraanii bada kan jedhanii eedaa dhugaadha. Nama wayititu maal naan jedhe ati waa'ee biyyaa yaaddu birrii barattee achitti naan jedhe garuu bar birrii kana jaan argeen beeku waan lakkaa'een beeku naa kennu nan erga agana ta'e jedhu gini birrii san lakkaa'een beeku. Kanaafuu akka mataa kootitti yaada obboleettii keenyaa kanarratti ani naaf fudhanne jechuudha. Naaf hin taane jechuudha. Ijoollee hedduu garuu nuuf ta'e kan jedhan jiru ana garuu naaf ta'uu didee isin immoo maal akka jettan sintu beekaa jechuudha. Nagaan hin daganne ashama harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma jalqaba viidiyoo dhaggeessanitti jechuudha. Maal jetti obboleettiin keenya osoo biyyatti koottuu hojjettu mootummaa taatee ji'aan 15,000 haga 20,000 argattanaan jedhanii maxbaqaa madaamii keessa yookaan kushiinaa madaamii keessaa hin ba'u idaan qabaayii hojuma madaamii kana hojjedhee dadhabeen ji'aan 60,000 birrii jiidhaa ol butu wallakkaa'u naaf iyyaa asumatti du'a malee hin galu jechaarti. Isaan keessaa koomentoonni hedduun immoo eeyyen dhugaa jettee asumanuu wayyaa biyyaa maal goona kan jedhudha. Tokko tokkommoo kan gubatee cincaa'ee ani birrii sin barbaadu waan akka sin barbaadu biyyumaan galuu barbaadas kan jedhan jiru. Gariin immoo asis teenyee waanuma wallaalle kan jedhanii harkaa badees ni jira jechuudha. Ani immoo asirratti irra butaa kanan jedhu jechuudha yaada mataa kootiiti ofii kiyyaaf jechuudha akka yaada kootiitti jechuudha. Nuti shamarran biyya Arabaa anaan dabalatee shamarran biyya Arabaati maallaqa ni arganna ni arganna maallaqa kana maaliin godhachaarra yoo itti beennee itti fayyadamne wakaayyoo manaa nu baasisan galmaan gaannee galuuf umurii keenya guutuu biyya Arabaa ergamtuu gandaa taanee ashkara gandaa taanee jiraachuuf osoo hin taane yaani aga tawassanamta waaqayyo keessaa galaanuun jedhutti hojjetannee ishee sawwaa irra godhannee gallee jireenya dhuunfaa keenya ijaarrachuudha jechuudha. Amma sa'aatii kanatti gola madaamii keessaa jiraannu malee jireenya garbummaa jiraachaa jirra. Garbittii taanee ashkara gandaa bitamnee fi akka barbaadanitti xiqqaan isaanii nu ajajatee guddaan isaanii nu ajajatee ol baanee gadi fiinnee kan maallaqa kana fidaa jiru. Garuu maallaqa kana aganaa nyaadha 60,000 70,000 nyaadha jetta malee 70,000 sun akkamitti qabdee lakkooftee beektaa harka kee ga'ee beekaa 70,000 sun lakkooftee beektaa obboleettii koo hin beektu. Baankiin galaa nama tokko hin kennama agana nyaadha jetta malee guyyaa takka maallaqa sana argattee harka kee ga'ee hin beeku jechuudha. Immoo dhugaa jirtudha. Innaa hoo jireenyi si darbaa jiru hoo carraan ilmoo argachuu sirra darbaa jiru hoo shamarri jaalattanii jibbitee waggaa aga 45 qofaadha carraa kan qabdu kan waaqayyo keessa fidee haga 50 qabdi malee carraa haga 45ti. Nan beeka seenaa obboleettii keenyaa takka biyya keenya jechuudha. Nan beeka qaama nan beeka jechuudha. Innaa biyya Arabaa kana maallaqa ari'aa turte gaafa maallaqni naga'e jettu immoo kaatee biyya galte. Kaatee biyya galtee akka nama kamiittu immoo gaa'ila nama ishii fakkaatutti heerumte jechuudha. Garuu haa ta'uuti ilmoo argachuu hin dandeenye. Beeka ilmoo argachuu hin dandeenye. Maaliif sadarkaan ilmoo godhachuu sun irra darbeera. Namni ishiin itti heerumtellee nama ishiidhaan madaaluu miti. Haa ta'u garuu fuudhee jira. Fuudhee garuu ilmoo argachuu hin dandeenye. Har'a garuu karaarra deemtee ilmoo dhabdee ilmoo namaa ilaalte ani soduun kana qabaadhe jettee haga ilmoo namaa hawwitu irra geesseerti. Dhalli namaa immoo ofittis fuutee gaafa guddiftee gaafa waan feete gootee fi gaafa xiqqoo aarsite karaa warra ishiititti sirraa galti jechuudha. Hin teechu jechuudha ilmoon namaa. Kanaafuu
Maallaqni suni qabeenya namaan ta'u, ilmoo namaan ta'u, nama lubbuu ilma namaa bituu hin danda'u. Wanti bitamuu hin dandeenye, wanti maallaqaan dhufuu hin dandeenye nu darbaa jira. Maallaqa in arganna, boodallee argachuu dandeenya. Kanaafuu kan maallaqni bituu hin dandeenye santu tara malee akka kootti kan maallaqni bituu danda'u maallaqa hojjennee nuti fiduu dandeenya. 15,000 biyya ofii keessatti argatanii ji'aanii jaalalaanii kan maallaqa sanii wanta ittiin gammaddee yoo jiraatte caalamoo isaa 20 kushiina gandaa keessa dhaabbattee cinqamaa ooltee makaraa kee argitee guyyaa tokko osoo gammachuu takka hin argin guyyaa 30 guunna jechuudha. Gammachuu guyyaa 30 haga guunnu guutuu guyyaa takka gammachuu hin argannu. Sammuun keenya hin bashannanu. Maallaqa arganna malee bashannana sammuu guyyaa takka hin argannu jechuudha. Waggaa 2 waggaa 3 yoo hojjennu waggaa takkitti guyyaa 365 qaba. Guyyaa kanneen kana keessatti guyyaa takka gammachuu hin argannu. Qilleensa urufaan argannu. Qoy 100 manazzaru malee 100 jiraachuu ni danda'u addunyaa kanarra. Yoo waaqayyo bar nama jiraachise umurii waggaa 80 kan waaqayyo keessa fidee 100 guutuu danda'a. Saniin boodatti umurii nama kan 60-70 iyyuu darbeeti malee hundi carraa san hin argatu. Kanaafuu maallaqa duuba qofa fiiguun an akka kootti bu'aa hin qaba jedhee hin yaadu. Naafis hin fudhatamu jechuudha. Ijoollee baay'een balaa maallaqaatiif obboleettiin keenya takka maal taate biyyuma araba odoo jirtu kadhatamte. Mucaa jaalattee biyyaa baate ni kadhatamte. Mucaa nagaa yeroo ishiin jette san eeggatee bizee sanitti immoo dabarsite jechuudha guyyaa san. Dabarsitee waggaa tokko dabalatte ishee haa ta'u jedhee waggaa tokkicha san dhiiseef hin hojjette. Ammas waggaa tokkicha saffisnaan waggaa tokko naa eeyyame jette hin ta'u jedheen. Ani hin dhufu feetu fuudhii feetu dhiisii ammaan booda ani hin dhufu jetteen. Bakka waggaa tokkicha kana jedheen dhufa malee dhufatteen. Ishiin ulaa eebbisnu jedheen. Waa biraallee hin jenneen ulaa eebbisnu. Ani jireenyaan barbaada malee maallaqan barbaadu waan ta'eef ulaa eebbisnu jedheen. Maatii ishiittis jaarsa erganii jaarsi maatiin ishii kadhatee lakkii koottu heerumi si ga'a jedhee mucaan achitti waan isa qabeenya kee hin barbaadu anuuf danda'ee si fuudha jedheeni dhugaa shamarri takka sammuu qabdu jechuudha. Innaa biyya Kuweetii jiraatti. Kuweetii jechuun immoo maallaqa guddaa qaba tureeyyuudha jechuudha kan beektu. Akka biyya Arabaa keessaa immoo Kuweetii sirriitti maallaqa guddaa qaba. Hin diddee hin hafte. Inni immoo cidha ajaa'ibaatiin sargii ajaa'ibaatiin intala qaxalee kan biyya Arabaan qammasne kan biyya Arabaa siruma argine dilgodhee diggifatee fuudhee jechuudha. Hin fuudhee hojjetaa mootummaati. Erga ishii dhagaa ila godheen booda fudhatee deemee ishiillee mana barumsaatti akka barumsa ishiitillee galmaan geessu ni godhee har'a kun jireenya ajaa'ibaa jireenya guddaarra jiraachaa jira jechuudha. Ishiin kushiina madaamii san filattee didde sun har'a jireenya jiruu gaariin jiraan. Kushiina madaamii san keessatti maallaqa argatte saniin jiruu gaariin jiraan. Gaabbii bara baraatti ta'eet dhiiga boochee odoo gaafsan maaloo na waan ina gorsee galee jiraadha jettee gaabbiitti ta'e deeme kan argattu. Isa bichaa miti. Qabeenya yoo jiraate ilmoon hin jiraanne namni mana kennu namni qabeenya laalee mana namaan dhufu dhugaan sinitti maal. Namni namummaa ilmoo kee ijoollee gaafa qabaatte ijoollee san laaleetti mana namaa dhufa malee gaafa maallaqa qabda qabeenya qabda jedhee namni garagalee sin laalu. Namoota hedduu ija kiyyaan argeeraan. Guddifataniitu kan qabeenya isaanii didanii irraa galantu jira. Warra keenya nu wayyi jedhanii kan filatantu jira. Keessattuu dhaloonni amma qabeenyaan ilaaltu jechuudha. Kanaafi kushiinaa madaamii keessatti birrii jiidhaa lakkaa'uu naaf yeroo jettanii yaada akkasii qabdanii lakki yaadni akkasii kun fudhataman qabu. Haga danda'ame dalagatanii bakka galma ofii san ga'anii waggaa dheeressoo osoo hin taane gara biyya ofiitti galanii jiruu ofiitis eegaluudha. Kan nama darbaa jiru sanis eegaluudha. Laayiviis dabarsuudha. Indee odoo laayivii takka hin dabarsiin asirraa deemu mana amantaa ofii odoo hin deemin amantaa ofiitiif odoo iddoon kennin maallaqa qofa lakkaanii asirraa deemuun bu'aan qabu jedhan akka yaada kootiitti kuni fudhatama natti. Kanaafuu yaa obboloota koo warroota ji'aan 15,000 miti 5,000 argatee biyya keessa jiraachaa jirutu waa hundaan nu caalaa jira. Uffannaadhaan taanaan, haalaan taanaan, jireenyaan taanaan warra biyya keessatti ji'aan homaa takka saantibii takka hin argannetu nu caalaa jira jechuudha. Nu caala jiraachaa jira. Mana isaanii gaafa dhaqan manni isaanii yoo keessa ol seenan keessaa ba'i naman godhu. Nuti garuu sahaanii gandaadhidha.
kushina gandaa keessa dhaabbanna. Yuunifoormii gandaa kan uffata bifa namaa hin qabne uffannee keessa dhaabbanna. Waatti umurii kiyya mana kushina madaamitti fixa warra jettaniif malee yuunifoormii uffachuunis immoo cubbuun qabu kaayyoodhaaf. Garuu gaafa kaayyoo sun dhumate ofirraa baasuu jechuudha. Akkas hordoftoota kiyya. Kanaafuu hordoftoota kiyya warroonni yaada akkasii sammuu keessaa qabdanii yaadni kun sirrii miti goluma madaamii keessan jiraadha warroonni jettanii yaada keessan jijjiirradhaa xiqqoo hojjennee galla jedhaa jechumaafanii turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u yaada dhuunfaa kootii isiniif qoode akka yaada kootiitti jechuudha akka yaada mataa waleetitti birriin boondiin lakkaa'u kun bu'aa hin qabu jedhee kanan fudhadhuudha isiniin jedha turtii na wajjin gootaniif galatoomaa baay'ee.